Akaba Kanilma kana fura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyo abbootii kolubootaa boloon daaqonotaa abbootaaf harmoonni dargaggeessaaf dargaggeettii daa'imman fayyina mana Waaqayyo keessaa barbaachaadhaaf iddoo garaa garaarraa sabala coobbachuudhaaf iddoo kana kan dhuftanii naguma Kiristoosiidhaan akkam ooltanii akkam yoo nageessanii akkamis turtanii maqaan Waaqa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos ol samii irratti afaan qulqullootaa toloota raajota isaadhaan gadi lafa irratti nuti warra cubbamtoota afaan koof afaan keessaniidhaan maqaan isaa yeroo hundumaa kan galatoome kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaan haadha isaa qulqulleettii dubaroo maaramii maqaan ergamoota qulqullootaa tolootaaf raajota Waaqayyoo akka kennaa isaaniitti kabajni ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa guyyaa irraa kana harmoonni mana amantaa keenyaa walitti qabamuudhaan muraasni isaanii jechaadha. Obboloota, abboota, harmoota, dargaggeessaaf dargaggeettii daa'imman fayyina barbaacha iddoo garaa garaarraa biyya garaa garaarraati fagoorraas dhiyoorraas sabalaa haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihiratii fi hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eelii hirmaachuudhaaf iddoo kana dhufan beela qabu waan ta'eedhaaf rakkina dhiphina qaba waan ta'eedhaaf waan humna keenyaa isaaniitiin soorraa jechuutiin nyaata amma kana ga'u qopheessanii nu sooraatii turaniiru. Ka'umsi madda kanaa ka'umsi hojii gaarii kanaa maalii kan jedhu isaanirraati ergaa gabaabduu ishee fudhannee maaliif namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'a dabrii adda addaa irraa dhufta waan ta'eedhaaf isinis fakkeenyummaa kana fudhattanii gara dabrii keessanitti akka galtanii hojiitti jijjiirtaniif jechaadha. Kanaaf amma kallattiimaan gara harmee keenyaatti isin dabarsitanii isaan akkaataatti wanna kana jalqaban ka'umsa isaa jalqaba isaa har'a kana immoo maalirra akka isaan jiran sana gabaabsaniiti nuuf maqaa isaanii wajjin gara isaaniittiin isin dabarsaa ayyaataan naggeeffadha. Waan ani ittiin barakatii kana jammaree kan beela baasteetta kan dheebote dheebuu baasteetta kan hidhame gaafatteetta kan rakkate gargaarteetta jedhanii nu barsiisu abbootiin keenya. Anama barumsan qabas miti isuma isaan na barsiisan kananii laphee kootti qabadhee gaafa ni jammaree laga uummati kuni mana isaa gadhiisee dhufee xabalan naqeega xabala dannaanii lagi uummati kun laga kana keessa jira. Amma inni anoo mana koo keessa jira isaan amma kana handararramanii dhufanii agabuus ta'anii qorra keessas bulanii jedheetanii daabboo tokkoo fi shaayii feermusii tokko buna feermusii tokko ni jammaree amma immoo mana akkasitti baasuu barreen gaddaas akkasuman baasee barakaanis akkasuman baasee amma immoo Waaqayyoof galanna ta'u an qofaa koo fayyee maalan itti godha jedheetanii obbolaa koo nama lama mootti dabalatee kun guyyaarra amma kana fakkaatu dhiyeessee. Tole mee maaltu isinitti dhaga'ama yeroo amma kanaa kennaa amma kana ga'u dhiyeessitanii uummatni hammi kun immoo fayyuudhaaf iddoo kana dhufe yeroo isaan sooratan mee maaltu isinitti dhaga'ama gammachuu maali isinitti dhaga'ama? Baay'ee ammoo isaan akkasii biddeen kana nyaatan yeroo isaan dhuganii kun hundiyyuu ga'anatti hin taane akka yaada kootiitti garuu akka humna kootiitti jedheetanii afaanuma tokko afaan isaanii ajiifatanii amma dafinooti itti jammaranii hamma har'aatti afaan isaanii wanta gogaa ta'eefanii waan laafaa kana yoo nyaatan lapheen isaanii inni goge kuni ittiin gororoo isaanii deeffatu laata jedheetanii kan amma sana akka utuu hin nyaatin hanquuf egaa kun kennaan koyyuu ga'aa ta'e miti egaa kun akkuma haaqimii keenyaatti. Tole mee Waaqayyo sinaa eebbisuu jedha. Waaqayyo mana keessa naa eebbisuu jedha. Waaqayyo jireenya keessa naa eebbisuu jedha. Gatii lubbuu Waaqayyo isiniif haa taasisuu jedha. Waaqayyo umurii keessa naa dheeressuu jedha. Ameen. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eebbisu. Harmeen keenyas isaanis akkaataa ittiin jalqaban yaa harmeen keenya kaasaniiru. Mee isaanis yaaduma qabanii dhaggeeffanna. Waan nun soomnu bigeenya hin soomna waan ta'eef isan soomne guyyaa ganaman soomne kenni jedhanii kanarraa waan akkasitti yaadne bakka. Tole mee Waaqayyo sinaa eebbisuu jedha isaanis. Waaqayyo fayyaa isiniif haa laatu jedha. Waaqayyo mana keessa naa eebbisuu jedha. Waaqayyo jireenya keessa naa eebbisuu jedha. Irruu keessan Waaqayyo isiniif haa guutuu jedha. Ameen. Waaqayyo irruu hunduma keenyaa nuuf guutuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa waan harmoonni keenya kun amma kaasanii waan salphaa miti ergaa guddaa nu dabarsaniiru waan ta'eedhaaf dabrii isin galtanitti fudhattanii illee galtanii hojii fakkeenyummaa qabu
warra beela'an keessumatti tsooma keessaa beela baasuun warra hidhamanii jiran illee dhaqanii gaafachuun daawwachuun amma isaan kanaafaa hojjetuchaa warra hidhaman illee ganaa asii ba'anii achi deemachaa ammas immoo ganaa warra mana ijaaraa jiran illee isaaniitiin illee nyaachisuudhaaf qophiirra jiru waan ta'eedhaaf Waaqayyoo mana isaanii jireenya isaanii eebbisuun eeyyama isaanuuf haa ta'u ulfaadhaa isinis galatoomaa iddoo nagaa mana nagaa qe'ee nagaatti Waaqayyo isin haa galchu.